ربي نجان مولش نجان نوا أولش تجوجرا نوا أولش بيك نوا كجيل أركنو أيانا أورمو كنا كاكله أبابله كينيا نتدبرت بفتشود أقبا جرا ربي نوا ملكيس ملك نوا غور الريتش كان رتي سمن أورمو برا برام بيت واق أساقلته فتا أشرت اللي ملكسار أبيدا هم تسار كتر ما جرتي ويا كنا ويا كرفون درا أبديك أمنا أك أورمو إنجي فتة أيانا سا ملكا سا نجاب سفوران إبفتو وكينيا كأننا وان كينيا نوا دعو دعيتي نوا كين قدام كفاف قبيت سواء هاي واقع واقع أمما واقع قراتش غرا غربا واقع توكيش مكاد إبا واقع بركا هرو ولابو واقع ود ولابو واقع غدا أورومو واقع شنان غدا أورومو يا ربي نملكيس ملكا الرئيس برناك نملكيس يا ربي قما جولي كينيا باس قما كينيا جولي كينيا باس يا ربي نوجين الجد يا ربي نوجين الجد يا واقني أورومو تنتي من يسوتا أتنوجين الجد يا ربي نوجين الجد واقني أوراكو موس نوجين الجد إذا غدا روبا نغا واقني نكوفا قبي سواء Ayyeen daawwattoota keenya harka bu'ee kun qophii jiruuf jireenya torbanitti guyyaa tokko guyyaa facaasaa yookiis kibxataa isiniif dhiyaatudha. Akkuma jalqaba irratti dhageessanii eebba manguddootaatiin eegalle harka keenya irrattis marga jiidhaa qabanneeti kan nuyi jirru. Wayita kana qabannee argamnuuf eebba keenya dhageessani jarreen kun waa'ee maalii haasa'u jechuun keessan waan oolu miti. Onkoloolessi 2 bara 2016 guyyaan isaa darbuus seenaan isaa ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan keessaa yoomillee kan dagatamu miti. Kun godaannisaa fi eelaa Oromummaa kan yeroo gabrummaa yoomiyyuu sammuu namootaa keessaa hin banne godaannisa Oromummaati. Ayyeegaa nuyis kallattiidhaan kan nuyi irratti fuulleffannu guyyaa har'aa ayyaana Irreechaa waan Oromoon kaleessa jaarraan hedduudhaan eegalee uumaa kan uumama qabatee ittiin waaqessaatti yookiis immoo ulfeessaatti turedha. Kanaaf Oromoon gaafa dubbatu waan uumamaa qabanne uumaaf galata dhiyeessina yookiis faaruu dhiyeessina jechuudhaan seenaa isaa keessatti dubbata Oromoon. Meegaa kallattiin nuyi kan irratti fuulleffannu waa'ee ayyaana Irreechaa as Minisoota Ameerikaatti gaggeeffamuuf jiruttidha. Namoonni nuyi isiniif qabannee dhiyaanne immoo Abbaa Biqilaa Dhaabaa akkasuma immoo Obbo Kaasaa Baalchaati. Isaan egaa haala qophii Minisootaa irratti qophaa'uuf jiru keessumaa ayyaana Irreechaa irratti fuulleffanna. Isa kana keessattis godaannisa kaleessaa seenaa kaleessaa dudduubeessaa kallattiidhaanis ta'e al kallattiin kaasuun keenya waan hafu miti. Uummata Oromoo saba Oromoo bal'aa kutaalee Oromiyaa garagaraa jiraatan ayyaana Irreechaa fuuldura keenya godaannisaaf eelaa jabduu qabaattanis eelaan keessan eelaa keenya jecha ayyaanni kun kan milkii badhaadhinaa gammachuu saba keenya immoo bara itti gaaffiinsaa deebi'uun waan Oromoon itti aggaamaa jiru waan itti wareegame bilisummaan akka xumuramuuf hawwii keenya gamanumaan isiniif ibsina. Mee kallattiin gara gaaffiif deebii keenyaatti baga nagaan uffatanii. Baga nagaan ittichaatis egaa guyyaa har'aa sitti kan argamnee fi saba keenya Minneapolis fi Saint Paul magaalaa lakkuu idduutti argamanii fi naannoo isheetti ayyaana Irreechaa kanaa waliin ayyaaneffannaa. Ayyaanni keenya kun qabiyyee keenya hambaa Oromoo harkatti haftee Oromoon har'a guman ta'een akaakilee abaabilee keenya kan nuti dabre kanaafuu kana fudhannee nus ijoollee keenyatti dabarsuudha. Qophiirra sirra jirruu fi uummanni kun gadi ba'ee ayyaana isaa akka ayyaaneffatu akka waliin ba'ee ijoollee barreen gaddaa aadaa abbaa isaanii kan akaakilee abaabilee isaanii ayyaaneffachuudhaan irratti ajjechaan godhame kana waliin akka yaadannuu uummanni keenya kan katamaa naannoo siitii lakkuu iddoo jiru waliin ba'ee harka wal qabatee ibsaa ibsinee yaadannoo isaanii sila goonuuf uummanni kana fudhatee akka nu wajjin dhaabbatu. Guyyaan isaa amma akka September 23 akka biyya kanaatti Lake Logomositti 52nd in the Cedar achirratti ayyaanni kan ayyaaneffatu egaa waggaa 17 calqabee achumatti ayyaaneffannaa ammas uummanni kun adiraashaa kana fudhatee 52nd fi Cedar irratti dhufanii akka ayyaana kana wajjin qooda baanufanii asitti dhufne. Kanaafuu uummanni keenya kana dhaga'ee akka waliin dhaabbannu akka taanuuf naannoo kana dhufne.
haa ta'u abbaa biqilaa mee isin egaa isaan obbo kaasaniiru keessumaa ayyaanni irreechaa as Minisootaatti baroota dheeraa lakkoofseera erga kabajamuutti eegale isa kana irratti immoo ayyaanni keessan mee yaadachiisuudhaaf isinis yoomii fi eessatti akka gaggeeffamu akka namaaf galutti ifa godhaatii mee nuuf himame. Galatoomeeticha asitti nu affeeruun keechanii baay'ee isin galateeffannaa. Affeerran kunis immoo waan qabnu waan yaadannu gaddaa fi gammachuu keenya ummata keenya ibsu waan barbaannuuf guddina isin galateeffannaa. Ambiraa ummanni Oromoo egaa biyya xinnoo qabna naannoo kana Oromoo xinnoo han jedhani Minisootaa keessaa hin qabna. Ummanni as jiraatu kuni gaafa fulbaana 23 yookaan September 23 han jedhamu gaafa sanbat duraa torban boruu jechuudha. Odoo tokkorree manatti nafin hamma danda'ametti booredha kuni Oromoo booredha xiiqeffattanii dhuftanii keessaa keessumattuu ijoollee keenya hambarreen gaddaa cubbamtoonni waraana sadiitti irratti wareegdesan yaadachuuf ganamaan dhuftanii sa'aa 10 calqabeeti dhuftanii dungoo ibsinee akka yaadannu hora Komoros irratti akka yaadannu waamicha isinii goonaa hin hafina. Guyyaa sanii gaddaanis gammachuudhaanis hin yaadanna irra caalaa immoo gammachuudhaan yaadanna. Gammachuudhaan waan yaadannuuf hin hafina. Irreechi baranaa adda ta'uutu irra jira. Biyya keessais alaayis akka addaatti ummanni Oromoo walga'ee waadaa haaromsiisuutu irra jira. Waadaa seenuutu irra jira. Waliin ijjanna jechuutu irra jira. Waliin dhaabbanne jechuutu irra jira. Anamma biyya keessatti adeemaa jiru kana warri ala jirru kun warri ala jirtan kun kunumtirree funyoo guddaa ta'e akka walitti nu hidheetoo waan tokko yaannee ummata keenya cinaa dhaabbannu walitti nu qabu waaqa keenya kadhanna gaafa sani. Gaa kanaafi booda waan hafirree itti daballaa ammanuma jechuufani. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenya egaa tamsaasa daawwachaa jirtanii yookiis qophii jiruuf jireenyaan kan nuyi isiniif ibsaatti jiru fulbaana 23 bara 2017 ayyaanni irreechaa as Minisootaa yookiis Oromiyaa xiqqoo jedhamuun kan waamamutti kabajamuuf jira. Isa kana irratti immoo sagantaan kun yookiis ayyaanni kun kan inni eegalu ganama sa'aatii 10 AM irraa eegaleeti yookiis immoo akka biyyaatti sa'aatii 4 kan jennu jechuudha. Isa kanas egaa bakkeen inni itti gaggeeffamu akkuma isaan ibsanii naannoo Lake Nokmos kan jedhamu yookiis immoo naannoo haroo sanattidha kan inni gaggeeffamu. Namoonni naannoo Minisootaa fi magaalaa naannoo kanaa jirtan hundumtuu guutummaa irratti qooda fudhachuudhaan akka kakuu Oromummaa keessanii haaressitan jechuun kan manguddoonni kunneen isin afeeraatti jirani. Mee kallattiidhaan egaa sagantaa keessan irratti bifa addaan akka qopheessaa jirtan isa kana immoo keessumaa yaadannoo addaa taasisuu barbaanna. Keessumaa ayyaana irreechaa bara darbee irratti namoota lubbuun isaanii wareegame yaadachuu fi kan jettan egaa namoonni marga jiidhaa akka keenya qabatanii gara horaatti deemanii yookiis gara malkaa deemanii lubbuun isaanii wareegameera. Isa kana irratti immoo mootummaan biyyittiidhaa siidaa yaadannoo dhaabee fiiti jira gaa jarreen kana yaadachuudhaaf. Siidaan kun immoo namoota baay'ee caalmaatti iyyuu mufachiiseera. Keessumaa marsaalee hawaasummaa irratti akkuma baay'een keessan taajjabaatti turtanii siidaa kana irratti jecha barreeffama namoota akka tasaa lubbuun isaanii dabarte yookiis immoo ajjeefamte kan jedhutu jira. Isa kana irratti isin siidaa sana akkamitti ilaaltu? Keessumaa gaa manguddoonni akka keessanii seenaaf duudhaa safuu Oromoo beekan immoo siidaa mayyuu diinni namaan dhaabuu kan jedhus kaasu haluma wal fakkaatuun immoo tasa miti jarreen kun kan ajjeefaman yookiis kan lubbuun isaanii wareegamee jiru. Isa kana irratti isin akka manguddootaatti yaada maalii qabdu? Mee obbo Kaasaa isin irraa eegalu laata? Dhugaadha iticha akkaati jettetti ummanni daaraa qabatee ayyaana isaa ayyaaneffachuuf dhaqee egaa kun arra kan calqabamee fi mootii ayyaanni kun keessattuu qeerroon Oromiyaa bakka fudhatee akka gaariitti ayyaaneffachuun kara fuulduraa maalummaa Oromoo calaqqise mootummaan kana akka inaaffaarraa qabu seenaa kana balleechuu akka hidhatee ka'e nu mul'isisa kun. Kanaafuu mootummaan kana toftumaan dhaqee ijoollee san irratti ati bakka ayyaanni tokko ayyaaneffatutti hidhannoo hidhatanii bakka san naquun dhugaatti biyya lafaatti ta'e kan hin beekamne qophaa'anii dhaqanii lubbuu namaa galaafatanii egaa galaafatanii booda immoo siidaa ijaarraa jedhanii
kun maal nu agarsiisa qawween ofumaa dhoka'ee ajjeeseet ofumaa iyyaa jedhan akkas godhani baay'ee kan nama qaanessu ummanni kun umma safuu hin beekne ummata waa tokko hin beekne kun itti baacan jechuun danda'an tuffiidha kun waan kana hojjechuun isaanii tuffiidha kun kanaafu gumaan ijoollee isaanis hinaftu siidaa isaanis bakka itti galfatanii siidaan kun ijoollee duutisan bakka bu'u bakka bu'uus hin danda'u. Kan biraa kan hubattee ilaaltu siidaan bakka ijoollee baay'ee kasi dinqisiisu siidaan bakka ijoolleen duutetti miti kan ijaarame akka ani naannoo isaatti dhaladhee guddadhe bishooftu garba biraatti irratti dhaqee ijaare waan ijaaraniif naan galu sun oduu siidallee ta'ee wannoo namaa kenne bakka namni itti wareegametti kiiloo 3 moo kiiloo 4 deemaniiti baadiyyaa keessatti baabugayyaa gabaree maabar kan jedhan naannoo isaatti dhaqanii ijaaran akkatti sakkate kana isaantu beeka waan godhaniif kanaafu ijaaruu moti immoo arraba achirratti akka tasa kan jedhan duuti tasa kan jedhan akka biraatti kan nam ummanni beeku akka biraatti waan tokko waan irra ga'e tasaan du'e malee hidhatanii dhaqanii ummata fixanii tasa jechuun baacuudhaan mallee ana tasaa moti beekaa kan ta'e kun kanaafu siidaan suni ijoollee dhumtanis bakka bu'u oromoonis fudhatu kan oromootis moti kanaafu siidaa san nu beekuman kenninuuf. Tole ayyee abbaa biqilaa maal jettu dhimma kana irratti gabaabinaan mee yaada maalii qabdu isin? Isa dura garuu waan tokko gaafattee turtee gaafa 23 sanii qophii attamii qophaa'ee jira attamitti uummata simattu han jette sanii qophii guddaa qophaa'ee jira. Yaadannoo ijoollee keenya arsadiitti an dhumte sanii walaloon adda addaa akka namoonni qopheessan haasaa adda addaa akka namoonni godhan affeerramanii jiru. Kana duwwaa miti. An biraa waa'ee siidaa an nama dinku namni nama ajjeese siidaa namaan ijaaru. Arras du'aa jirra bee. Burus du'aa jirra amma bilisummaan argamtutti. Siidaan suni arraba. Akka carraa waa akka wannoo immoo maquma saatu siidaan sun oduma ta'eewu isaan siidaan ijaaran ijoollee keenyaa hin ijaaran. Siidaa eenyuti siidaan sun. Abbaan hin beekamu jedhaniif malee warra tasa du'e. An tasa jedhamu hin jiru. Fakkeenyaaf xiyyaara helikooptara qopheessanii xiyyaara kaasanii instrumentii xiyyaaraa hunda laalanii wanti sun sirrii ta'uusaa paayileetiin erga hubatee booda meeshaa fe'e san kaasee waan barbaachisan mishinii barbaachisan hojjechuudhaaf achi dhaqee summii ummata irreecha qabatee deemu irratti facaase. Kuni tasaa itti qophaa'aniiti. Xiyyaara kaasuun tasaa miti qophaa'aniiti. Duraan dursee immoo isnaayipariin maal achii godha maashingariin maal achii godha matirayyeesiin maal achii godha bakkee sun bee bakkee nagaa bakkee irreechaa bakkee safuu bakkee maanguddoon oromoo hayyuun oromoo abbaan gadaa oromoo qaalluun oromoo abbaan muudaa oromoo itti argameeto ummata isaa eebbisee an darbe an dhufu ummatatti himee bakka nagaa an gammachuun addaan galan malee bakka qawwee baatanii moti oromoon beeka uleedhaan baanneen dhoowwu qawwee baatanii maa dhaqan itti qophaa'aniiti tasaa moti wanti kun namni nama eegu bakka sanitti qawween barba iddoo waraanatii moti isaantu iddoo waraanaa godhe nama humaa harkaa hin qabne nama irreecha duwwaa qabu nama nagaan irreeffatee waaqa isaatii galata galfatee mana isaakitti galu hawwutu achitti hafe achitti hambisan abbaaf ilma achitti hambisan dubartiin garaatti baattu achitti hambisan namni akka baay'etti hafe bishaanitti namni allayyaa sanitti namni rasaasa isaaniitiin dhume kuni tasaa moti beekaa itti qophaa'anii bara 2015 ijoolleen achitti wal geechee waan hojjechuun irra jiru waadaa galaa turte wal kakachiisaa turan jarri kun maal godhan jiilchuuf kana itti waggaa tokko guutuu itti qophaa'anii ummata keenya achitti fixan kuni tasaa moti an itti qophaa'anii an itti karoorfatanii durumaanuu qopheessanii waan kana hojjetan waan tokkoon duubatti deebi'eessinii kaas daraaraa kafanii fa'aa attamitti ajjeesan abbaan duulaa fa'aa walgayii adeemsisanii namoota hoggaa dubbata oromoo amansiisuu danda'an namoota oromoo nutti kakaasuu danda'an duraan dursinee keessaa gaggeessina keechaa ajjeefna
anjeru murteeffatanii dararaa kafanii tokko an du'e kanaan kalee akka duratti kan warfachaa turan isaan jarri kun ammas immoo qeerroo fi qarree ummata qotee bulaa keenya itti qophaa'anii Oromoo jiilchuuf Oromoo morma gadi qabachiisuuf waan kana hojjetan ummata keenya fixan. Ayyee daawwattoota keenya qophiin daawwachaatti jirtan akkuma jalqaba irratti isin beeksisne qophii jiruuf jireenyaati. Qophii jiruuf jireenyaa keenyaan immoo kan nu irratti fuulleffannu keessumaa ayyaanni irreechaa Minisootaa as Ameerikaatti magaalaa Lakkuu Minneapolis Saint Paul'itti kan gaggeeffamu gaafa fulbaana 23dha. Namoonni naannoo magaalaa Minneapolis Saint Paul akkasumas naannoo isheetti argamtan gaafa fulbaana 23 akka qooda fudhattan isiniin jenna. Tani haala yeroo fi haala qabatama jirurraa kan ka'e baay'een keenya irreechi maaliif irreeffatamaa akkamitti irreeffatama kan jedhu hedduun keessan hubannoo qabdu jennee abdii goona. Isa kana dudduubbeensaa yookiin seenaansaa maal fakkaataa kan jedhu yeroof kan hin kaasne ta'uu keenyaaf nuuf kolchaa isiniin jenna. Mee kallattiidhaan egaa irreechi kun irreecha malkaa akkasumas irreecha tulluu jedhamuun saba Oromoo biratti beekama. Oromoon waaqa isa uume waan uumamaa qabateeti kan inni uumaasaa galateeffatu yookiis immoo kadhatu jechuudha. Mee egaa yoo waa'ee Oromoo fudhanne keessumaa ayyaana irreechaa Bishooftuu Hora Arsadiitti kan gaggeeffame ayyaana irreecha malkaa ture. Ayyaana irreecha malkaa kanatti namni hundumtuu marga jiidhaa harkatti qabatee uumaasaa kan darbeef ganna bacaqii ganna dukkanaa keessa kan nu dabarsite baga booqaa birraan nu geessee galatoomii ulfaadhu jechuun sagalee faaruu garagaraatu iddoo sanaa dhagaamaatti ture. Haa ta'u garuu mudannoon iddoo sanatti godaannisni isaa bal'aadha. Seenaan isaas dheeraadha. Meegaa kallattiidhaan yaada keenya gara goola buuttaa deemnu yaadota bal'aa qabaachuun imaltu ta'a. Meegaa yogguu irreechaaf Oromoo ilaallu kana akkamitti ibsiname yoo irreecha jennu Oromoo jennu irreechiif Oromoon hariiroo maalii qabaata obbo Kaasaa? Mee isa kana dubbanneeti yaada keenya gara goola buutti deemna gabaabinaan naaf himaa. Ulfaadhu egaa irreechi fi Oromoon nu umurii keenyatti akkuma akaakilee abaabilee keenyarraa dhufe akkuma ati jette Oromoon ganna akka dukkanaatti ilaala. Lagni guuta Oromoon addaan citaa. Lafti roobani dhuqqee ta'a. Firri baay'ee warraa faffagaataa. Hoo kun dabree birraan bari'e yaa Rabbi baga birraa booqatti nu baaste minaan facaasan kanallee minaan facaasne kana simbira wajjin nagaan nuu laadhu. Biyya nagaan nuu godhe. Bara nagaan nuu godhe. Waan hundumtuu si harka jira Oromoon malkaa bu'ee galata galfata. Walitti dhuufsaa birraan bari'uunsaa. Galata galfataa wal eebbisaa waliin nyaatee dhugee abdiisaa kan fuulduraa kan waliin godhuus jiru kan waaqarraa eegu waan isaan irraa eegu waan hundaa wal gorfatanii akkasitti malkaadhaa yaa'an achi ba'anii farda garmaamanii galata galfatanii egaa kanat jira kun immoo har'aa mootii kan calqabamne akaakilee abaabilee keenyarraa dhufe qaqallatee nu harka ga'e garuu gaa galata waaqayyooti ijoolleen qeerroon Oromoo amma bakka fudhattee akka gaariitti gaggeechaa jiranii aadaan kaayyoon deebite innanu kaayyoon deebite Oromoon kaayyootti deebi'e kanaafuu kara fuulduraa kana caala malee waliin hiiku garuu of eeggannoo baay'ee barbaachisa ammallee diinni nurraa ta'an jiru ijoollee teenya gorfanna aadaa kan nu harkaa balleessuu bakka terroristii jedhaniiti wanna kana dhaabuudhaaf deeman ijoolleen teenya kana hubachuu isaa irra jira isaanii mootummaan kan eegu kana ijoolleen teenya bakka san eeguu ishii irra jira ijoollee teenya kan eeguu ishii irra jiru aadaa isaanii qabiyyee isaanii kan eegan ijoolleedha mootummaan kan eegu mootummaan immoo diiguudhaaf deema mikinaatatti bu'uudha taabbellaatti laxxafee bakka san dhabsiisuuf deema mootummaan kanaafuu ijoollee teenya of eegaa milkaa bara gaarii bara bilisummaa akkasii ta'u dhiigni keechan dhiiga sareen ta'u dhiigni keechan dhiiga daraaru kan abaaboon irratti biqiltu ejersi irratti biqilu akka ta'u hawwina kan ta'u tole abbaa biqilaa mee Oromoof irreechi waliif maalidha jecha gabaabaan osoo ibsitanis. Egaa irreechi fi Oromoon tokko dugdaa fi dugda adda irreechi fi Oromoon harka mirgaa harka bitaati addaa addummaan qabu irreechi fi Oromoon maaltu walitti fida gadaa tokko qaba odaa tokko qaba seenaa tokko qaba biyya tokko qaba afaan tokko qaba waaqa tokkotti amana hunduu karaan adda addaa haa ta'u malee rabbi tokkotti amana gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemuu garaa taliilaa jedheetu waaqa tokkichatti amana
waaqa kanaaf hundumtuu galata galcha. Oromoon immoo malkaa bu'ee tulluu irratti ba'ee rabbi isaatii waaqa galata galcha. Akkamitti irreecha galata galcha? Duraan dursee irreecha odoon bahin dura ibsaa ibsu. Ibsa xombora ibsaa ibsaniit ibsaan sun maal ififa? Ganni darbee booqaa birraatti baanee jedheet mallattoo hundumtuu argee ibsaa sanii akka ganni darbee booruun gannaa darbee galaanni gannaa darbee waggaa gannaa galaanni lagni waa hunda baataa du'aaf jiraa baatee deemaa kun hundumtuu darbee calalee malkaanis hir'atee amma walitti ce'uu dandeenya han jedhu mallattoo ibsee mallattoo san booda malkaa bu'ee irreecha qabatee coqorsa qabatee coqorsa wannoo aangi sagalii qabatee malkaa bu'ee abbaan malkaa bariidhan bayee korma qalee eebbisee malkaa falee isa booda warri abbaa gadaa ummanni hayyuun qaalluu hoggaan jedhu qaalluu isa fagu odoon ta'in qaalluu warra gadaa sirna gadaa keessa han jiru san abbaan muudaa warreen cifiree achitti dhaqanii malkaa san eebbisanii eebba dura abbaan malkaa sun an eebbisiisu sun namni qurrama walirraa qabu faata walii ta'a jechuun dhiifama walii godhaa jechuudha. Warri qurrama walii qabu dhiifama walii godhee hangafa ammaannadhaan wal waamee malkaa san bu'ee hirreeffata. Waaqaa galata galcha. Booruu gannaa kana nuuf falchite bona kanas nagaan nuuf falchi an facaafadde kana allaattii simbirroo adda addaatirraa hambisi akka nyaanni afaan isaanii qabin jedhu Oromoon. Irraa hambisiiti nus akka soorannu nuu godhi affacaafanne kan akka soorannu nuu godhi allaattirraa daldeecharraa hambisiiti nuufisi hambisiiti nuu laadhu galanni si haa ga'u firaan wala garree ganni guute roobni guute ganni guute lagni guute ture amma nuu hir'ate rabbi galata keetii waaqaa galata galchuudha. Safuun kee uuman kee duudhan kee nuu deebi'ee ganni nuu darbee birraan nuu bariite. Abbaa Biqilaa ayyeen daawwattoota keenya egaa gaaffiif deebii keenya gara xumuruutti kan nuni jirru gaaffii dhumaadha. Manguddoota kana kan hin gaafachuu barbaadu keessummoonni nuyi qabannee isiniif dhiyaannee akkuma jalqaba irratti isin beeksisne Abbaa Biqilaa Dhaabaa fi obbo Kaasaa Baalchaati. Isaanis manguddoota as Minneapolis Saint Paul keessa jiraatanii fi waa'ee ayyaana irreechaa yookiis immoo irreeffannaa dhaloota isaanii daa'imummaa irraa qabanii waliin bu'anii ba'anii fi bareechanii dhimmicha irratti hubannoo qaban waan ta'eef kallattiidhaan isin afeeraatti jiru. Namoonni qophii keenya gara dhumaarra dhuftanii daawwachaatti jirtan yoo jiraate keessumaa fulbaanaa 23 bara 2017 yookiis guyyaa sanbata xiqqaa jechuudha. As Minneapolis Saint Paulitti sirni irreeffannaa waan gaggeeffamu hundumti keessaniyyuu akka qooda irratti fudhatan dhaamsa manguddoota kanaa fi koree qopheessituu ayyaana irreechaa Minneapolis Saint Paul. Egaan mee gara dhumaarratti wanti isin gaafadhu yoo jiraate Abbaa Biqilaa isinumarraan eegala. Keessumaa ayyaana irreechaa kanaa fi Oromoo gaafa walitti fiddanii lagni guute xiqqoo ishee hir'achuudhaan Oromoon lagaan adda cite bokkaa gannaa rooba cimaa sana keessa yeroo dukkanaa keessa darbee carraa itti walitti arguudhaa jettaniitti kan isin kaastan. Egaa amma Oromoon baay'een yoo ilaalle haala qabatama Oromiyaa keessa jirtuu fi biyya sana keessa jirturraa kan ka'e baay'een jireenya baqaatti galee jira. Oromoon biyya keessa jiru ayyaana irreechaa gaafa bahu galaanni kun nuufaa hir'atu jedhee kan inni uumaa galateeffatu mareeyoo jedheetoo uumaa galateeffata yookiis kadhannaasaas dhiyeeffata. Keessumaa bona kanammoo bona gaarii nuuf godhii birraa kanatti immoo midhaan keenya akkuma isaan jalqaba kaasan obbo Kaasaan kaasu. Oromoon amma jireenya baqaa keessa jiru baay'eensaa akkasuma sana waan ta'e wayii natti fakkaata. Gaafan jedhu biyya alaatti ba'eera biyyatti deebi'uu hin danda'u. Eeyyoo himata Oromoof Oromiyaa himata. Baay'een keenya eessarraa dhufte yoo jedhan Oromiyaa sabni koo Oromoodha jennee himanna. Oromoon Oromoo fi Oromiyaa himatu kuni biyya alaa jiru kuni saboota biyya keessatti baay'ee miidhamaa jiran keessumaa saba Oromoo amma yoo ilaalle gama daangaadhaan miidhaa jabaatu gaggeeffamaatti jira Oromoo irratti. Isa kana keessatti immoo harka guddaa yookiis gahee guddaa kan qabu mootummaa wayyaaneedha malee sabni Somaaleedhaaf Oromoon seenaa bara dheeraa jaalalaaf wal kabajaan nageenyaan saba waliin jiraatedha. Argitanitti yoo ta'e guyyaa kaleessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN
dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa maqaa moggaasa yeroo dhiyoo argate kanaa irratti kanaa isaanii nuni Oromoof dhiiga keenya iyyuu hin kenninaa lubbuu keenya iyyuu dabarsinee kenninaa jedhu haaluma wal fakkaatu Minisootaas yoo fudhanne Sumaalonni hedduun jiru uummanni kun yookiis waldaaleen hawaasaa kun baay'ee walii galanii nagaaf jaalalaan jiraatu isa kana irratti tarii Oromoon biyya keessaa maal gochuu qaba Oromoon biyya alaa maal gochuu qaba waan Oromoon itti aggaamu kana xumura argatee kan biyya keessaa biyya alaa walitti deeme wal dubbisuuf afaan tokko dubbatee akka walii galuudhaaf maal gorsitu isa kana irratti mee gabaabinaan maal jettu? Gabaabumatti warra ala jiruuf ergaa dabarsaa Oromoon ala jiru kuni addaa addummaa dhiisati laga tulluu gosa kana dhiisati awwan waaltechu Oromummaadha afaan keenya biyya keenya kaayyoo tokko qabna bilisummaadha dheebochaa jirra beela'aa jirra mardhachaa jirra tokko ta'a waan asitti hojjetamuun irra jiru hojjadha warra biyya keessaa san gargaara qeerroo fi qarree cinaa ijjadha waan barbaachisaa ta'een Oromoon biyya keessaa immoo Sumaaleen obboleeyyan keenya fira keenya seenan keenya tokko dhiiga tokko lafa tokko irra jirra hundeen keenya tokko awwalitti nu naqu diina tokko qabna diinni suni wayyaaneedha ummata wayyaanee ummata baandota ijoollee shiftoota an safuu hin qabne an aadaa hin qabne an biyyarree hin qabne odoo biyya qabaatanii biyyaaf tumsuuyyu shiftaa biyya facaasuudhaaf karaa adda addaati ummata wal ciniinsisu kana isatti garagaraa dhiiga walii wadin naqina Oromoon Sumaaleen Sidaamaan Amaarri warri hunduu diina tokko qaba yaa ummata biyya sanii yaa ummata Itoophiyaa diina tokko qabna diina tokko qabdu Tigreerun tirree waaqni oo isinii araarame ijoollee keessan kana hidhadhaa yookaan gorsaa qabadhaa badiitu as adeema isin ala taasisaa jiru irruma caalaa Sumaalee Sidaamaa Guraagee Hadiyyaa Kambaata warri kun Affaar warri kun dhibee tokko qabna cunqursaa tokko qabna wal ta'aati diina tokko irratti qiyyeeffadha wayyaan irratti qiyyeeffadha dhiiga walii gad hin naqina seenan isin gaafata boru dhibee amma biyya keessa jiru kana dhibee Oromoo fi warra biraa keessa jiru kana mootummaan darban waan hojjetanii waan badiisan asirratti dhaabuun odoo nurra jiru odoo isinirra jiru badii biraa uumtanii dhaloota dhufuuf maa dhibee lafa keechu warri maanguddoon sheekoon paastoroon qeeson ummata gorsa ummanni diina tokko qaba diinni suni wayyaaneedha Hiwaat maqaa isaaniitirree ammaatti hin geeddarre an biyya saamaa jiran allafa biyya Oromoo saamaa jiran an qabeenya hundaa saamaa jiran allafa Amaaraa saamaa jiran allafa Beenishaangul saamaa jiran dallaa ijaarrachaa jiru isaan marsanii biyyattii Itoophiyaa san yaa Oromoo yaa Hadiyyaa yaa Kambaata yaa Walaayitta yaa Sidaama yaa Sumaalee yaa Affaar yaa Amaaraa tokko ta'aa diina tokko qabnaa teenye rakkoo keenya hiikkachuu hin dandeenya gara fuulduraa waan diina waal ta'ee tolu balleechaa jiru kana gara tokkotti of keechaa baasa tarkaaffiitti fudhaa kanuman isinii galatooma. Tole ulfaadhaa abbaa Biqilaa Dhaabaa ayyee kallattiidhaan obbo Kaasaa Baalchaa gara dhumaarratti waamicha addaaf ergaa addaa yoo qabaattan gabaabinaan mee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaan nuuf gaatii achumaanis egaa ayyaana irreechaa bara kana baga nagaan geessanittaniillee dhaamsa keessan nuu dabarsuu dandeessu. Iticha fayyaa ta'e waan amma jedhametti kuni dubbiin waan Oromoo fi waan Sumaalee natti fakkaatu. Mootummaa wayyaanitu Programii alaa fudhatee galee irratti hojjechaa jira an akka natti mul'atutti ummanni bara waraana waliin jiraate har'aa lafaa ka'ee ummata tokko fixuu jechuun biyya mootummaan tokko akka mootummaatti jirutti nam tokko nama ajjeesee akka feetti karaara deemuun kuni waan Sumaalee fi Oromoo ilaalu natti fakkaatu. Kuni gocha mootummaa sanii jeetan akka xinxila mataa kiyyaa kuni xinxila mataa kiyyaati. Maaliif mootummaa tokko ta'ee mootummaan tokko guma jiru tokko nama ajjeesee ugaa ka'ee deemu lubbuun nama urufatti kanaftu kana mootummaan akkasii ani umurii keessatti argee hin beeku.
baay'een gaddaa. Kanaafuu kan jedhu sabni Oromoo harka wal qabatee baa kibbaa walitti mirmatee waan kana ofirraa dhoowwu ofirraa faccisu biyya lafaatti iyyachuu iyyanii iyyata dabarsu warri ala jirus immoo waan deemu kana hubatanii ummata ofiitii wajjin dhaabbachuun dirqama ummatummaa yookiin immoo dirqama oromummaati. Warri Oromoo fuuldura deeman leadership ta'an yeroo ammaa kana harka wal qabatanii saba ofiitiin mirmachuu kara ta'ee saba ofiitti dhaqqabu waan kun dirqama oromummaatiin jedhaan. Haa ta'u ulfaadhaa. Kanaafuu barri kuni bara nagaa nuuf haa ta'u irreecha milkii nuuf haa ta'u nagaamni baanee nagaan gallu biitti keessa jiru kunillee biyya seeraaf heeraan bultu nus immoo heera isaatti warra bulu nu haa godhu. Kanaafuu asuma martanii waamicha gabaabsaan. Haa ta'u. Waan tokkotti dabalu. Ayyee. Galatoomiticha wannan itti dabalu irreecha arsadii bara 2017 kana akka dhageenyetti bitootessa tokko bitootessa odoon ta'in Oktoobar onkololeessa tokko hora arsadiitti irreechaan adeemu qeerroon Oromoo ummanni Oromoo irreecha sanirratti argamu hunduu wal eega wal to'adha waan balaa nutti harkisu balaa isinitti harkisurraa of eega of qusadha bakka sanitti immoo ani opiniyoodhaaf waamicha godha tarii anamma dubbatan kana tarii waan tokko waan isaanii araarame natti fakkaata karaa tokkoon dhibbaaf dhibbatti irree ta'uu baatee xinnoo araaramaafii jira. Namni yoo barbaachisaa ta'e namni irreecha qabatee bakka san naqa malee akka qawween tokko achitti hin argamne warri abbaa gadaa bulchiifni naannoo Oromiyaa dirqama fudhatee qawween akka achitti hin argamne namni irreeffachuu dhaqu sun immoo naamusa akkuma tanaan duraakitti eegee waaqa isaatii galata galchee onnee haara'an booree haara'an onnee haara'an akka irratti hirmaatu dhaamsan dabarsaa fi jabaadha warri ala jirru isin wajjin jirra jabaadha qabsoo itti fufa waan barbaachisuun itti fufa qabsoo amma bilisummaatti itti fufa onnee argattan tanaan dura argine itti fufa wanti hojjetamaa jiru waan nama boonsu waan nama jabeessu waan qabdanii hundaanuu fuulduratti deemaa jabaadha jedhaani. Ayyee galatoomaa. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa qophii kallattiidhaan dhimma jiruuf jireenya keenya har'aan irratti fuulleffannee dhimma irreechaati. Irreecha yoo fudhanne immoo jiruuf jireenya Oromoo waliin hariiroon inni qabu guddaadha. Adda baasnee ilaaluun baay'ee rakkoodha akkuma manguddoonni kun kaasan keessumaa irreechaaf Oromoon maali? Wayita jennetti akkuma ibsa isaaniirraa dhageessanitti wanti adda baasuyyuu hin jiru walitti hidhatiinsisaa guddaa fi jabaa akka ta'edha. Seenaan isaas fagoo akka ta'edha kan isaan dubbatan. Egaa gara dhumaa irrattis nuyis warra naannoo Minneapolis St. Paul fi naannoo ishee jiraattan martinuu fulbaanaa 23 keessumaa imalli keessan gara Lake Nakomos jedhamutti akka ta'ee fi akka achirratti qooda fudhattanidha kan nuyi asumaan dhaamsa manguddoota kanaa isiniif dabarsinu. Inni guddaan ganamarraatti kan inni eegalu iddoo sanarratti immoo yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo bara darbee hora harsadii bishooftuu irratti raawwatame irratti yaadachuudhaan dungoon akka ibsamuu fi akkasuma immoo dhimma isaa yaadachuu irratti walaloo fi qophiiwwan garaagaraa barsiisni garaagaraa akka taasifamudha kan manguddoonni kun himani. Nuyis egaa torban qophii biroodhaan hanga walgeenyuutti saba keenya saba Oromoo dachee Oromiyaa irra jirtanii fi iddoowwan garaagaraa jirtanii ayyaana irreechaa kana haalota garaagaraadhaan ayyaaneffachuuf jirtan baga ittiin sin ga'ee jenna. Keessumaa saba keenya saba Oromoo dachee Oromiyaa irratti miidhaa sarbamiinsa dararaan isin irratti ga'aatti jiruuf barri itti aanu keessumaa barri 2017 yookiis immoo achitti immoo barri 2010 kun saba keenyaaf saba Oromoodhaaf bara bilisummaa milkii badhaadhinaa gammachuu fi bara eelaa fi godaanni keenya bilisummaadhaan isiniif suphamuu akka ta'u kamanumaan kan isiniif dabarsinu ta'a. Qophicha qopheessuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Ogeessi teknikaa nu waliin tures Fuwaad Siraajii hunduma keessaniif ayyaana gaarii isiniin jenna.